kudhanii akkamitti Bitget irratti doolaara 10 badhaafamuudhaaf mee register coinii TikTokii kan immoo kan Telegram Story yoo barbaaddan akkasumas immoo YouTube qabna Harbor Media Network subscribe gochuun irraanfatina namni kamuu giftaru ta'uu danda'a horaa bulaa Bitget gubbaa akka seentanii register gootu guyyaa tokkoo fi sa'aatii 6 daqiiqaa 44 sekondii akkas ta'e jechuudha register gootu jechuudha ulaagaan isaa hoo maali jalqaba irratti P2P irraan seentanii doolaara 10 Bitget gubbarratti ni bittu jechuudha doolaara 2 dabalata isin ergamti BGB isii sana jechuudha isii keessatti hirmaattu waan ta'eef lammaffaa irratti maal gootu P2P keessan seentanii deposit gootu jechuudha doolaara 200 kan ta'u deposit gootu irrumatti galchitanii baasuus dandeessu jechuudha sana booda doolaarri 6 isin ergama xumura irratti immoo maal gootu P2P keessatti fayyadamaa tokkoof doolaara 1000 P2P irratti jechuudha doolaara 10 akka isin ergamuuf maal gootu jechuudha yookiin bittanii yookiin achumarraa doolaara bittanii karaa biraatii doolaara biturra isa gubbatti bittanii yookiin immoo ni gurgurattu jechuudha ulaagaa sadiin kana qofa yoo gootan wanti isin kaffaltan tokkoon isaatu hin jiru bituu gurguru bituu namaa ergu isa kana jechuudha sana booda daldalaan ittiin jedha kun asitti isinii kaa'ee jira jechuudha eegamuun P2P ittiin bitaa ittiin gurguraa jedha accounting keessan qofti active akka ta'uuf jechuudha kan barbaadame as biratti illee ulaagaa jalqaba irratti isiniin jedhisan jechuudha seeronni user must to be participant in the promotion jedha useronni sunniin fayyadamtoonni sunniin kan isinirraa bitan kan gurgurtan kunis fayyadamtoota seera kana yookiin mootu airdrop tanaa yookiin immoo projectii kana haa ta'an jedha osoo hirmaatan immoo irraa filatamaadha isinillee akkuma san beeksisa warra dalagu ta'a jechuudha walumaa galatti waa'ee kana participants of this promotion cannot be claimed reward from others promotion for new P2P user kannin biraa irraa jedha beeksisotaan garagaraa kannin biraa irraa claim godhuu hin danda'an jedhe isuma kanarraayi akkasumas seerottan jaan kannin akkuma salphaatti isin dubbisaati ilaala kana kan argannu eessatti mee gara duubaa deebinee isinitti agarsiisa jechuudha waalitii kennarra ni seennaa waalitiin kennaa kan Bitget jechuudha Bitget gubbaa akkatti eega seenne booda Bitget kaatisiin isarratti gallakkifamuuf jira kaatisiin diimaa ifaa jirti jechuudha as biratti san booda kaatisii teennallee asumarratti fudhannaa starting jedhaa jira kunoo yeroo dhiyootti ni eegalaa jedhaa jira kaatisii teenna asirratti fudhanna jechuudha akkuma san Solana asirratti trade godhuu dandeenya waan pre-market keessa jiru asirratti ilaaluu dandeenya jechuudha kaatisiin pre-market irratti dhiyaattee jirtedha as biratti lakkaa jirti 0.2 sa'aatii 2 fi daqiiqaa 42 fi sekondii 11 tafa jechuudha kaatisiin gallakkifamuuf laawunchi poolisii irra jirra jechuudha kaatisii warri dalagdan sirriitti dalagaa warri hin dalagin immoo sirriitti jabeeffadhaa dalagaa isiniin jechuun barbaada kanaaf Bitget waan haaraa akkatti fidee jira Bitget irratti hojjedhaa Bitget irraa immoo galii argadhaa Bitgetidhaan kun as bira dhufaa trade godhaa akkamitti trade goona kan jettan trade kan jedhu ni tuqtu san booda future yookiin immoo video tutorial yoo barbaaddan asirraa ilaaluu dandeessu yoo barbaaddan immoo skip to tutorial jettanii trade seentan jechuudha trade godhuudhaan fakkeenya mee asitti amma trade kan jedhu keessaa nama eenyuun trade godhuu barbaade doogii kana trade godhuu barbaade haa jennu doogiin tuqaa as biratti dhufee jira doogii hagam trade godhuu barbaaddan aan jedha as biratti mootiyyuu quantity isaa baay'ina doogii 40,000 jedhaani doogii 40,000 asitti bituu barbaade doolaara meeqana gaafata jechuudha doogii 40,000 yeroo an bituudhaaf jedhu gatiin bittuun hoo meeqani naan jedha asitti 914 mi asitti mee 910 irratti deebisa jechuudhaani 910 yoo ta'e doogii 40,000 naa biti jedhee ni jira sana booda USDT keessaa waan hin qabneef asitti 0 agarsiisa jechuudha USDT asitti meeqa 4,364 USDT si barbaachisa naan jedhe hayyee as biratti doogii ni hir'isa jechuudha 15% 100% kan yoo barbaanne aga barbaanne goona jechuudha fakkeenya doogii as biratti hir'ise doogii 400 yoo jedheen doolaara 43 naan jedhee jira jechuudha gatii kanaan doogii 400 naa bitaa sa'aatii doogiin 9 fi saantima 10 taatu jechuudha buy dog jedhaan hagasi seel kan jedhu bira ni dhaqa seel irra ni seena meeqatti si gurguranaan jedhee 9 fi 50 irratti yoon jedheen 9 fi 50 taanan yeroo sannaa gurgura jechuudha 9 fi 51 quantity kamachitti bite 400 sannaa gurguru doolaara 43 tti naa gurguraa jechuudha kanaafuu 100% godha jechuudha akkasii godhe booda doogii meeqa 400 naa gurguru jedhee ni jira jechuudha
achitti doogii 400 kan binne doolaara 38 asitti 43 doolaara 5 saantima 80 qaba jechuudha. Haala kanaan tireedii irratti dalagaa. Tireedii dalaguun haala kanaan baay'ee salphaadha. Fiichar keessa seenaa, wantoota garaagaraa ilaalaa, waalitii keessan bira dhaqaa, aseetii keessan, qabeenya keessan ilaalladhaa. Akkas isiniin jedha jechuudha. Bitgeet waan addaa fidee Bitgeetiin kun kami walii kan jettaniif kun as bira dhufee isinitti agarsiisa. Bitgeet jechuun isii dhuma tana. Kan biraatti miti jechuudha. Bitgeetii kana yeroo bantanii xumurtan garuu akkaawuntii keessan mataa gara olii dhaqxanii vaarifaay ta'uu isaa kana ilaaluu qabdan jechuudha. Vaarifaay kan ta'e jechuudha kuni horaa bulaa deeban.